سلامي بوتما قدام قبل نمي لما ففوت زوري كان مدرات لا إما نامين أصلا زوري تو آخر موتيس ما بيش حبيبتي لا أنا كلامه أما تدبير راني سالباس يا أكيد أكيد أما دبي إنت دبي ها دبي تقول إنك كنا في مصيبة أكيد فترة سما وأنا تنا دبي في سياسيهم ما يقول يا نقول دينا ها يصير لشانو أنا ما أنت كوشي ناس هنونجو أنا كيسو بس أما الوالد بس بابا نمشان كلا شبيت هذا سيدا ولا فرا باسي دي نازل له أجد إمي نبي سيدا نبرة فرا باسون باتو فرا باسي إيش دكة ونسيج شيء فرا فول فرا بس أنا اللي باسو بافتيسي شيء نلاس تانا نعرف بافتيسي أجا عندي أسمع تان شيء وصولا اسم بكرة منامك تسامي حبيبتي أجا كنا بابا تقولته إنكره يا جارو لسه تمال ودي كانوا يقولوا تطب بالله عليك أما إذا توقعت ما إذا توقعت سمعت تقول إذا سيدا ما شو قلت أنا بتجي تبغى تسمع السيد تراي أبغى أنا ما السيد هذا راك بتجي تحبي راك بتجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمال كفوني جرجرتو هردفتو نمشوتو نقبدني وما دقشتي نقيني كيسن بلاد أزرتني سنجدا ولد دجاني الرسي سبسكرايب قلتو عندك كتينا لايك قلتو عندك كتينا كسمية دقبدني سي لافكا سنجدا وما دقشتي ايه جايبة ما جايبة مكفورا يعني caalchuu fi jaartiin ajjii wal dhiisuutti hin jirane osoo ati deebi'u deemtu si ajjeesaa jechuun jirti caaltuudhaan jechuudha. Isiin caaltuu wama harkaan isiin itti deemtee si ajjeeftu seeti. Namitti harkaan isitti hin deemtu jechuudha. Harkaan walitti qabanii laakiin humnaa caaltuu turre caalee. Waliin dhaadatu jedhan namiittiin dhaadatu jirti caaltuun harkuma lubbuu fi qisaasa gochuu deemti jechuudha. Namni zabana kanaa gaafa namni maal barbaasi jedhan namni waraana raasee dhiiga baasee jedhani namni gaafa si ajjeesaa kana jedhan maree wallaahi ta'a. Namaaf wanna hin qabu jechuudha. Namaaf loon qabu. Namittiin daa'ima duuduu afaan hin beekne ni ajjeesa jette. Haa irra wanni gurtuun jirtu haadhaan fi ajjeesa jirtu yommuu afaan dhaabbatte osoo hajjijjee jettee ati osoo nettu duutee argachuu kanarraa dhabamtaa jechuun jirtu. Caaltuun immoo waan humnaanii isiin ofirraa isii qabdee fi dhoorgitu isii ajjeefti jedhanii itti fakkaatte la akkasiin itti dubbiin wanni isiin ajjeeftu sirriidha. Namni hunduun beekna jechuudha kana akkuma isiin dura hajjisu gochuu turte yaani hajjii akka inni ajajamuuf goote malee deemummaa fi simboonee isiin akkasiin ajajamee isii jala buluu goote caaltuu immoo diinummaatti qabattee jirti amma jechuudha. Harkumaan soqatteeti deemte caaltuun. Aanii fi namni jiruu takka fedhu وانا كنا في التنسين والله وانا كنا في التنسين وانا وسو متاكي يتاكي يعني لما زيري يقولوا شو بلين مركو في الديبو تقارانا سينو في الديبو مالي لمن سيري تلقوا هم ناس مويد ولا اسم مويد
bakka fedhe taa'ee achiisitti godhee kanaaf hidha jechuudha. Ati yoo firan qabaatanii ati yoo hatta warri gamaa sun godhuu hin ta'u nama firii nama godhu jechuudha. Arguu jirtan fakkeenyaaf biiftuu shooteetu sani jaartii Ibraahim ta'a. Firii itti gootee fi wanna fi gootee sani. Ilmaan isaa waan goote argitanii jaarsa waan goote argitanii isii waan goote argitanii jaartii isaa wardaa waan goote argitanii akkuma sani nama hedduu waan isiin goote argitan jechuudha. Namichi immoo sun takkattiin miseensonni isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf nama sirii furmaatee waan godhan sabboonfaatee waan godhe argitanii sirii itti godhanii hidhanii tumanii ilmoo garaa baasanii maraachanii karaa irra oofanii akkana nama godha jechuudha. Wanni si warri firii nama godhu kuni siriin akkas nama qooti. Wallaahi namni waan kana argu waan kana seenuun otoo waa isiin wajjin goote argitu caaltuun wanni itti isatti deebiteef iyyuu otoo dhalaa takkallee taate dhugaa an safarra mituu oduu ana taate an nama sirii nama godhu wani qoosaan beeku akka kiyyatti jechuudha. Caaltuun ofii qosaaf jechuudha. Yaa sirii nama akka gara qabu sin taane osoo bir mallaqa itti kennitee amma mallaqa kennitee namni ilmoo ofii gurguratu amma mallaqa kennitee biliqtuu caaltuudhaan biliqisii godhu nama mallaqa irraa hafuu miti jechuudha. Kanaafuu jechuudha. Caaltuu gorsa warritti dhiyaatan caaltuu kana gorsaa dubbiin akka morkaasanii miti miila kiyya kana arrabaan arraabdaa jetteen kaleessa kun miila kiyya kana arrabaan arraabuuf jirtaa aatiin toni ana sitti balleessee dhiifame jette miila kiyya kana arrabaan arraabuuf jirtaa ammaa miti ramadaanni haa ba'u waa xiqqishoo siin haa obsii jettee akkanatti bakka fedhetti seera. Kanaafuu jechuudha. Humna ofii hedattee akkasitti laa humnaa miti. Maal hedattee akka jetti? Wanni isiin hedattee akka jettu ziriidha. Zirii akkuma namuu beekanii waan uummanni addunyaa kanarra wal godhutti jiruun jireenya wal dhoobuu jiru dhala wal dhoobuu jiru zirii kana jechuudha. Zirii kanaan akkana wal godhutti jiru. Rabbi isiillee haa qajeelchu. Addunyaa warra ziriin deemu kana rabbiin isaan haa qajeelchu. Wallaahi ziriin tuni wallahi waan fokkataadha. Hangama kiyyaan iddoo takka sodaadha wallahi. Anama Oromoo yaman jiru kana guutuu isaa sodaadha. Guutuu namni hunduu waa akka jedhan sirii walii godhanii waa akkana jedhan ilmoo garaa wal baasanii gurbaan tokko dheengadda jaartii isaatiin ilmoo garaa baase jedhee ilmoo baatii lamaa baatii jaha qoricha itti kenne mi'attiin nyaatte gubbaadhaan filfila jechuun qaaraa yookiin qaccee fuudhee itti kenne irraan ganyaa jedheen giddiidhaan uleedhaan obaasee kiniina obaasee qaaraa san gubbaan ganyaatte gubbaadhee u'uu jettee oduu iyyita qaaraa yuulaa dhukkuba garaa keessa naan gubini kana natti kenni oduu kan jettu akkamittiin ulfoofti ilmoo tan ofirraa baaseen jedhee waan akkasii nyaachise jechuudha. Akkana waliin fira ilmi namaa jireenya wal dhoggee ani maadhii nama fuudhanii jedhe shamarran adoo akka kiyya taate yaman isaan keessatti ni heerumte takkattiin isiillee yaman isaan keessatti ni heerumte. Amma fakkeenyaaf abdiin kunis harkaan of miidhe kaan dhadhaa ta'an of galchee gaaddisa inni akkasii qiyama waliin buusaa bayanii ofii fuudhee mana ofiitti ittiin galee minyoota akkasii ammas magartuun tun akkasii ofii fuudhee mana ofiitti ittiin galee akka waan inni ji'oo shamarranii ta'ee inni shamarran gargaaru balaan takka karaman nama dhufti jedhan takka abbama soqee ofitti galaa jedhan ofii fuudhee manatti nuuf galfate sirii kun itti gootee isheenis keenii irri bobaaftee wanni jettu akka na jaalatu jechee gidditti waan akkana irra jiranii rabbi haa qajeelchu illee rabbi haa qajeelchu isiniin jedha nama hundaa'u rabbi haa qajeelchu namni safuun haftee aadaa isin haftee qaameen isin haftee waan addaati rabbi keerii haa godhu isiniin jedha uummata qashtii
Subscribe gochuun dagatinaa, like godhaa viidiyoo yaada qabdan koomentii jiraannaa kaayaa waan sirreessuu waan isin irratti hojjedhu akkas isiniin jedha. Taayimii dhabe malee wallaahi waan hedduudha jira keessaa shamarran keenya warra biyya namaa jirtan rabbi isin haa laaffisu, rabbi maatii keessanii nagahaan isin haa galchu. Waa baay'ee jira shamarran keenya miidhamuu jiranii. Tuumman arabaa hedduu ta'an dhiira tuusii miidha. Rabbi nu haa laaffisu.